أنا بقول تفوزي نمشي كوني إنه أكتر إم بيكم وأبي the so called أبي we don't know him إنه أكتر إم بيكم نمني أنا جرا أورمو جباتو نمني همين يكنا أورمو راك أو نما كان ملي داغر أما مو أورمو تفيدني ومتى تجري فيته أورمو فيدميتي أمارة في أجرا أمارة نجابي يسان الرداوي شو الدين نتراجرا الكني ويالا أورمو في أجرا so namni kunu eenyu akka ta'e beekamu naftanyaa qofaa moti beeku namni kun nama naftanyaa caale asiida qaba ofirra Juwaara aree ofirra Lammaa Magarsaa aree ofirra kan ajjeese nama battee an danda'e harki dhaqqabeen ajjeese kan immoo yinuu gamtee fi kan hin tolleef immoo biyya ari'e mee aykanni Oromoo kan jedhu kamtu biyya keessa jira mee jara keenya arga anakka namni dubbatan hunduu mana hidhaa jiran in millions amma nama meeqatti dhame hin beektanii baadiyyaa irraa ka'ee amma Finfinnee ka'utti nama meeqatti dhame hindi guguneedha shimallis gowwaadha by the way waa inni waa warri manatti haasa'e ijoollee waareen gabbaatii jedhan waa abiyyi haasa'e shimallis gadi bahee waa jajjedha malee shimallis ofii isaatiifuu gaaf akkanumaan haasaa nama gowwaadha yaadnitiinnu so jara keenya Oromoon tokko ta'ee falmachuu kan qabu amma wake up call har'a naa dhagaa ani amboo caalaa kan minilik irratti waa'ee minilik sirbine qabarillee waa'ee minilik bineesseedhee sirbaa ture Oromoon minilikin beek jibba minilik irraa qabnuu fi yakkina minilik nurratti hojjete Oromoon hin beeka anaaf amma ani amboodha amma minilik naa wayya abiyyirra because xinnaa guddaa waa'ee minilik beeke Oromoon sammuun isaa bilchaate minilikin falmata abiyyi falmachuu dadhabe hammeenya Oromoorraa minilik caalaa kan qabu waa'ee abiyyi Oromoodhaa galuu fi dadhabe that is the problem kanaafani anaaf abiyyirra minilikitirra Oromoodhaa isiniin jedha isinii galaa can you wake up anaaf har'a shimallis abdiisaa gaa yaa jara keenya wajjin nyaatanoo ta'e shimallis ilma ginciitiin beektan karaarraa qabanii bara abbaa duulaa wajjin gallee wajjin nyaannee wajjin deemnee ilaa
Gaafa mana kana keessatti jalqaba haasa'amaa jiru waan mootummaa faana wal qabate akkanumallee waraana bilisummaa Oromoo faana wal qabate waan haasa'amaa oole tokkotu jira jechuudha. Haa ta'uuti garuu egaa nu yaa Oromoo waan jalqabarraa kaafne yoo nuti waa laallachaa yookaan waa keessa laalaa hin dubbannu yoo maaltu ture jennee yoo yaannee waan dubbannu ta'aate waatu nu jalaa badaa jechuudha. Asirratti amma harmee kanatu jira. Nama kokkee basmaam jedhanii kokkee kutantu jira. Saniin dura immoo saawwan dirooniin irratti bu'eetu jira Oromoo. Saawwan dirooniin irratti bu'eetu jira. Uummata qeerraa baqatee darraa keessaa baqatee bosona keessa jiraachaa osoo bosona keessatti baqatee bosona keessatti warra santu ture. Maaltu taanaan saniin dura tattaaffiin kun hundi gama eenyuutiin irratti ta'ee jedhee namni keessatti laallatee hin jiru jechuudha. Elaa dhiiroo ji'a tokkootiin dura waraana bilisummaa Oromootu lafa sana keessatti lafa yoo xiqqaate faannoon keessatti ijaarrachuu mitiitii keessa dabartee dirree leenjii godhatteetu ture. Lafa sana irratti tarkaanfii fudhatee uummata sana achirraa warra faannoo sana achirraa buqqisiisee uummanni sun dhaqee lafa sana akka qabatu ta'e. Uummata warra darraa bilbilaatirraa odeeffadhaa dhiiroo sirnaan jechuudha. Erga saniin boodaatiin mootummaan humna qabu hunda guuree haga asirraan karaa hidhabuu abootee namni beektanii aanaa ejeree irratti fidee humna guddaa buusee akkaataa inni karaa garasiinii faannoo karaa kanaan immoo jidduutti waraana bilisummaa Oromoo galfachuuf tattaaffii inni gochaa ture namoota achirraa odeeffachuu dandeessu jechuudha. Saniirraan faannoo lafa sanirraa buqqisiisanii gaafa as deebi'anii mootummaa dhufee irratti mootummaa karaa hidhabuu abooteetiin gadi bahee achirraan immoo karaa darraatiin bahee ofirraa rukutee waraanni bilisummaa Oromoo kan qabu harkaan qabee laaltanitti yoo taate miidiyaa irra deemaa ture jechuudha. Gaafa kan harkaan qabu qabee kan meeshaa irraa hiikkatee hunduma injifannoo irratti galmeessu diroonii fi meeshaa gurguddaa ila meeshaa xiqqaadha kan jenneen moortara irraa kaasee haga marfi irraa kaasee haga diroonii irraa kaasee helikoophteraan geessee achitti buusaa ture jechuudha. Yeroo kana keessatti namni afaansaa baasee maaltu ta'aa jira jedhee dubbate hin jiru jechuudha. Maaliif iyyi gaafa faannoon rukutamu mootummaan qonxooxamaa jedhee namni dubbate hin jiru jechuudha. Elaa dhiiroo qabsoo uummata Oromoo jaalanneet itti galle feeneet itti galle hacuuccaa uummata Oromoo jibbineetti galle dhugaan sitti maani namni manaa bahi jedhee manaa ganna baase hin jiru. Namni waraana bilisummaa Oromoo ta'inaan jedhee na taasises hin jiru. Namni kophee tokkittii hoodho ijaa waraana bilisummaa Oromoo taate dheebbitee natti kennes hin jiru dhugaan siin jedhaa. Ofii kootiinan qalama koo fanniseeni rakkoo fi dararaa uummata Oromoo irra ga'u jibbeen kan mataa koo narra ga'u jibbeen waraana bilisummaa Oromoo ta'ee jechuudha. Waraana bilisummaa Oromooti malee ani waraana ati namaan na qooddus miti jechuudha. Warreen namaan na qooddanis as keessatti laalladha. Kaan waraana marroo jetta, kaan waraana sanyii jetta,
Maaloo sammuusa kana keessaa ba'i. Nuyi waraana uummataati yaa. Waraana uummata Oromooti. Sin gaafata dhiigni jaallan guyyaa guyyaadhaan dachee kana keessatti dhangala'uu isin gaafata dhiiroo. Kanaaf jalqabumarraayyuu kaasee uummanni kun saawwan isaarra jira mallattoon diroonii lalaal dirooniin gubbaarra darbatamee caccabe saawwan dhume garaatti nam'ee jiran bara asirra miidiyaarra gallakkifameetu jira. Nuyi jaaladhee sitti dubbachaa jiru yookaan lubbuu koo oolfachaaf sitti dubbachaa jiru. Dhugaadha uummata Oromoof sagalee ta'uun si barbaachisa. Dhuguma yeroo kanatti uummanni Oromoo namayyuu dhabeef hunduu namuma waan Oromoo dubbatu iyyuu dhabe dhuguma Oromoodha maaloo nama jedhee waa dubbatu iyyuu dhabe dhiiroo. Baadiyyaa keessa deemi ilaali har'a shawaa kaabaa har'a darraa qofaan fudhatiin asii Ullincoo irratti maaltu ta'e jedhi aboota jala kootuuti kuyyuu jala Ullincootti diroonii meeqatu darbatamee jedhi kuyyuu keessatti diroonii meeqatu darbatamee jedhi. Kottasin immoo sin deebisa asiin gara meettaa roobiin si geessa. Meettaa roobii keessatti dheengadda dirooniin eessatti darbachaa turtee jedhe. Sirnaan hordofimee dhugaan sitti hima. Guyyaa guyyaadhaan waan Oromoo irratti ta'aa jiru Oromummaa keeyyuu si jibbisiiseeti siruma Oromoo keessaayyuu si baasaa. Miidiyaatti gaafa baatu miidiyaa irratti waan natti argitu waan biraati dhiiroo. Yoo miidiyaa irraa baatee hojiidhaan akkanatti dhaabbattee kan laaltu taate mootummaan Oromoo nama jedhamu lafarraa fixee saba biraa waan lafa kanarra fidee qubsiisuuf qophiitti jiru sitti fakkaata. Mee Oromoo odeeffadhaa waan jiru waan sobaa waan tokko waan anas irratti dabalu tokkoyyuu hin qabu. Dhugaan sitti himaa jechuudha. Waan addaa waan siniin jedhu iyyuu hin qabu. Oromoodhaaf sagalee ta'uun hin barbaachisa. Sagalee ta'uun hin barbaachisa. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo jabaatee humna haga kana gahuutiin mootummaa irraa rukutee faannoo irraa rukutee uummanni Oromoo nagaa barbaadu fideefiira hin finneef. Garuu immoo qabsootti jira. Qabsoo jechuun immoo dhiiroo rakkoodhaan beektu miti. Qabsoo jechuun har'a waanuma gabaa dhaqnee ashaboo fi shunkurtii bitannee deebinu miti. Wareegama lubbuu gaafataam. Nama du'uu gaafataam. Baajata si gaafata. Diinagdee si gaafataam. Kana hundasaa dandeessee qabsootti jirta jechuudha. Kanaaf isa kana keessatti laallachaa waa hunduma isaa laallachaa nuyi waraanni bilisummaa Oromoo maal eegaa? Waraanni bilisummaa Oromoo eessa jira? Qawween isaan dhukawuyyi. Ati akkas naan jetta. Anoo har'a ibiddaan dirooreedhaan iyyuu waa takka iyyuu of hin qusanne waa takka iyyuu of duuban deebine kaayyoo uummata kanaa yookaan immoo rakkoo uummata kanaa furuudhaan waa takka of hin laallanne. Ati immoo miidiyaa irra teessee silaa akkas naan jetta. Mee waan kan keessatti laalladhaa Oromoo. Odeeffadhaa dhugaan siin jira oduu miidiyaa irratti maxxansu. Ani maxxansu qofaa osoo hin taane gaafa waa'een darraa ka'u nama darraa keessaa nama tokkottis haa ta'u nama lamattis haa ta'u bilbilii odeeffadhu maaltu jiraa jedhiniin kaleessa maaltu turee jedhin eengadda maaltu turee jedhiniin hin qulqulleeffatta irraa maaltu taanan sun ta'ee kan jedhu irraa qulqulleeffatta. Gaafa waraanni bilisummaa Oromoo rukutee lafa sana gallakkisiisee hidhabuu abooteetti lolarra oole Jeneraalli hoogganaa waraana mootummaa dhaqee yoo warra faannoo faana mariin geggeessine ta'ate odeeffadhaa isa kana sirriitti warrachirra. Saniin booda immoo diroonii fi uummanni mana keessaayyuu gadi baqatee bahee bosona keessa jiraachuu dadhabeem. Bosona keessatti marfiifuu karaa taa'ee bosonatti horii isaa galfatu dhabe. Gaafa bosona keessaa baqatee lagatti gadi seenu lagarratti dirooniin horii fi uummata walitti qabdee cafallaqxe isa kana laaltanii odeeffattaniittu dhiiroo. Kanaafi waan baay'ee siniin haasa'uun barbaadu, waan baay'ee siniin jechuun barbaadu. Oromoon sagalee ta'uu barbaada. Sagalee ta'uu qofaa miti. Oromoon tokkummaa barbaada. Gamtaa barbaada. Ela waan takka qofaan sinitti himan. Waan takka qofaan sinitti himan jechuudha. Warri Shawaa, Tuulama, ilmaan Maccaa, ilmaan Tuulamaa jettanii nu qooddani. Isiniyyuu Oromoo miti. Oromoo ta'uu keessanuu isin hin beeknu isiniin jennan immoo. Maaliif jennaani nuti ilmaan abbaa tokkooti. Warra afaan tokko dubbatu, warra hiddi dhiiga isaatii tokko, warra hiree tokko waliin qabu. Yoo jiraate waliin jiraate, yoo dhabame waliin dhabamu. Walitti bu'iinsi garaagarummaan jiraachuu danda'a. Garaagarummaan jiraachuu danda'a. Nama hojjetutu, nama hojii hojjetutu waa dogoggora. Nama hojii hojjetutu waan dogoggore sanarraa immoo of deebisa. Yoo nama taate, yoo dhuguma waan qabsoon uummata Oromoo sitti dhagahamte ta'ate, akkaataa ittiin warra kana tokko gootu hojjedhu. Garaagarummaa bal'iste kun ilma Shawaa, kun ilma Wallaggaa, kun ilma Arsii, inni kun immoo ilma Walloo yoo jetta yoo ta'ate ulee kaleessa Minilik akaakilee fi abaabilee keenya ittiin dhiite ittiin garafe ati immoo har'a ittiin nu garafuuf deemtaa jechuudha. Har'a ittiin reebamaa ittiin dhiitamaa ittiin kabalamaa jirru kana waan har'a ittiin nu gochuuf deemtu ati immoo laalii jechuudha.
Kanaaf yoo waan tokkummaa keenya cimsu waan tokko nu godhu irratti waan nu ijaaru irratti hojjetta yoo taate guyyaan kun immoo darbiti dhugaan siin jedha jaalattee jibbitus Oromoon hin bilisoom. Yeroon isaas gaheera. Dhugaa Rabbiin sitti maati warri Oromoo fakkaatee kaleessa qabsoo uummata Oromoo keessa taa'ee qabsoo uummata Oromoo quucarse takka takkaatiin keessaa yaa'aa jira dhugaan sitti ma. Qulqulluutti gaafa ba'u immoo seenaa warra Chaaniyaa dubbisi duubatti deebiiti. Guyyaa bilisummaa isaatti sa'aatii 24 keessatti nama meeqatu harka kennate nama meeqatu qabsoo ganee bahee jedhiiti dubbisi dhaqi. Qabsoo warra Aljeeriyaa dubbisi dhuma isaarra dhaqiiti. Waraanni bilisummaa Oromoo gurmuunsaa ititee jira guyyaa takkallee rakkoo hawaasa kanaa furuutiif waan ciiseetti bulee takka iyyuu qabu. Kaan leenjisuudhaan, kaan irraa loluudhaan, haga lubbuu tokkittii aarsaa qabu san tokkittii sana hin qusannetti qabsootti jira dhugaa Rabbiin sitti hima. Kanaaf waanan ija kiyyaan arge waan ifan ofii koo keessa jiru qofaafan siin jedha osoo hin taane dhugaan ija kootiin argen siin jedha waan ta'eef jechuudha. Odeeffadhaa waa'ee darra dhaboo abootee keessa naannessaatti hunda isaa odeeffadhaa. Miidiyaa irratti deebi'aati ilaala. Diishkaan meeqa akka irraa hiikkate gaaf sana guyyaa gaaf sana. Aarii sanaatti uummanni sun maal akka ta'e illee sirnaan laalaa jechuudha. Kanaaf waanni dhugaan jirtu kana fakkaatti. Waanni Oromoon irra jiru silaattiyuu warri sagaleen dhagaa jira. Gaaffii yoo taate dhumarra. Gaafii moti lakki galatoomiyaan gaafii odoon ta'ini yaada amma jiru kanarratti hunduu wal yaada barsu nama tokko akka dhuunfatitti hin gaafatinaadha. Walii dabarsaamee maal jedha Oromoo maaltu isinitti dhagahama dhumaatiin Oromoo kan jedhu kuni namni hunduu hiriyaa argatumee nama hundarraa dhageenyu fanni. Maali amboomaa ofii keetii haasoftee xumurtee hanga barbaadu haasawa jaalfa yoo itti fufi haasa'e yoo xumurtee namni bira dabaree fudhata. Lakki yaada jabaa qabaa akka gaariitti dhaggeeffattee ati immoo hedduu keessa seenuudhaaf hin jarjarin ani yaada akka gaariitti dhagaye wani inni haasa'u naa galee oo fixateeree jechuu kiyya gaafii fi deebii akka hin goone jechuu kiyya gara cubbuutti maa oofta dubbii. Gaafa xumure mutii qabasa haasa'uun gaafii gaafachaa hin jiru yaada kennaa jira waan ta'eef. Laa dhiiroo anis kanan dhufeef gaaffii akkana gaafattan yookaan immoo gaaffiif deebiif osoo hin taane yaadni isin kaastan kun yaada baay'ee gaarii fi yaada irratti yaada kennuun nama barbaachisu waan ta'eefan dhufe irratti kennachuu barbaade jechuudha. Kanaaf egaa yoon dheeressa ijaaf qalbiirraa na hambisa. Maaliif jennaani waanuma dhugaa jirtu gaafa walitti haasa'anii dhugaadha. Isinimtiyyuu mataan keessanuun kaastu gaafa waan dhugaa tokko walitti haasoftanii dhugaan suni waanuma amma baateessa dhugaasaa hoodhu siin jedhu wayii waan sitti fakkaatuufi. Kanaafiyyuu waanuma dhugaan sitti dheeressuu nan danda'a waan ta'eef nan gabaabsa. Kanaaf waan kamiyyuu haa ta'uuti kanas haa ta'u sanas haa ta'u waan jiru dhiiroo waan miidiyaa qofaa irratti gallakkifamaa jiru waan miidiyaa irratti as ba'aa jiru qofaa osoo hin taane kan miidiyaa irratti as baasuun isaa nama rakkisu hedduun isaa duuba jira. Uummata naannoo isaanii irraa bilbilaatii odeeffadha. Dhuguma yeroo kanatti uummanni Oromoo birmannaa barbaada. Birmannaa barbaada dhugaadha birmannaa barbaada. Yeroo kana keessatti immoo siyaasa mootummaa waan biraa ittiin hojjetachaa jira. Gaafa uummanni nasii gaafa kaleessa dheengadda uummata isa asii afaan qawweetiin araara jedhee sangaa xama dedhee gabbaase. Har'a garuu gaafa uummanni inni asii dhumu immoo gaafa uummanni nasii dhumu gaafa dirooniin itti harcaastu gaafa asitti waraanni mootummaa akka barbaadetti uummata fixaa jiru immoo kallattii biraatti immoo deemee uummata kallattii biraatiin nagaa barbaanna jedhaati hiriira baa jedhee hiriira baasaa jira. Tapha siyaasaa mootummaan nurratti taphachaa jiru nuun immoo lafarraa nu balleessuuf deemaa jiru nuuf haa galuu keessa haa laallannuu warri faannoo fi warri mootummaa waliin jedhu kuni dhugaa rabbiitiif taanaan faannoon gaafa qonxooxamu mootummaan tole jedhee hin taa'u isuma dhugaa sirriin sitti maani. Isa sirrii isaan sitti ma gaafa faannoo nuyi lollu mootummaan dabateen taa'u gaaf sana humna qabu guutuu asasee fe'eetuma dhufaam. Isa dhugaa rabbii warra ijaan argetu jira uummatarraa odeeffadhaani kanuman siniin jedhaa. Ijaaf qalbiirra na hambisa hunda goggorra dhiiroo. Galatoomii haaduu kunuuf jiraatu. Akkam jirtan uummata fiqirii nagaa keessanii nagaa jirtu. Irratti bu'aa akkam jirta? Nagaa galata waaqayyoo baga jiraattanii. Guys ala waan jiruuf dabareen haasaatti kufaashee. Eshi lubbuu rakkoon qabu. Amma
keenya sidaa dubbatanii numu bariitu barri dhufus barri haara dhufus barri kunis dhufus keenya boo'ichuma imimmaan bara gaafuma Oromoo taa'u imimmaan dura rabbi imimmaan nu uume haa ta'u malee amma wanti nu gochuu qabnu gandummaa waraanaa isa takkana godhee kana takkana godhee osoo hin taane waan namoota kanaaf gochuu qabnu akkamitti gargaaruu akka qabnu akkamitti bira dhaabbachuu akka qabnu waraanni keenya akka tokkotti ummanni kunis kan dhumaa jiru sababa kanaati. Haa ta'u malee isaanis nu jecha du'aa jiranii wareegamaa jiranii wareegama guyyaa guyyaan kaffalaa deemu guyyaa guyyaan aarsaa nu kennaa deemu kan isaanii kana namuun argu maaliifin ufin agarsiisan gaafa lolanis ufin agarsiisanii gaafa du'anis ufin agarsiisan akka kanatti gadi ba'anii hin qalan malee isaanis aarsaa guddaa kaffalaa akka jiran nan argas nan beekas. Tokkoffaa kana lammaffaa gaafa fannooni ummanni fannoo wanti waraanni keenyatti xiqqoo wanti itti qabamuuf gaafa nuti amma ummanni salaalee kun turkiin qabu bilbila gahaan qabanii turkii qabanii bilbila fayyadamuu hin danda'anii manni barumsaa kaata cufame hoggaa shan eefaluu itti baname qaata kun har'aa miti har'a yaada iina malee qaata itti baname isaan qaata dhumanii haa ta'u malee osoo isin waraanni keenya waraanni abaaboo osoo akkuma argitaniin tartiimuudhaan gaafa waraanne kana gaafni bakkeen akkanaa mudoon jiru osuma gadi baataniituma amma jaranni fannoo kuni gaafa lolli karaa isaatiin gaafa abiin beeksisa gaafa akkas wanni ta'e waraanni wayii abiin garasnaan erga jee gadi baanii viidiyoo hojjetu keessa walii guruppii qabu hin hidhatan hin dubbatan keessa fixatan nuti Oromoon TikTok irratti iyyinaa bakka akkas ta'ee akkana ta'ee gandaa wal qoonnaa kutaa wal kuffifnaa kun abaawoo arrabsaa kun abii arrabsaa kun shimallis arrabsaa kun kaan arrabsaa akkasiin miti osoo keessan waan achitti ta'aa jiru waraanni keenya tokko gadi ba'ee bakkee kanaa san rakkoo kanaatu jira bakkee kanaa rakkoo kanaatu jira jedhee osoo isin kan achi keessa jiru isin kan argaa jiru nu caala osoo beeksisa guyyaa guyyaan torbee tokkotti al tokko osoo beeksisanii akkuma jara kanaatitti in injifannaadha. Amma jarri kuni guruppii qabu kan himatu qabu keessan xumuratu nu asirraa iyyinaa asirraa wal lollaa tokkummaan qabnu nuti akkamiin injifachuu dandeenya akkamitti nama keenya du'arraa baraaruu dandeenya tokko hin taane barnuti kun waraana arrabsa kun abii arrabsa abii isaa abiini duruma akka xilaata keenya ta'e gaafuma kirsee koree agarreera isa. Nuti ammas immoo abii xiqqeessine kallas amma immoo ifne amma immoo waraana xiqqeessuuf eenyu abdattaniiti mee warri waraana kana xinneessaa jirtan warri waraana kana kutaan gandaan qoodaa jirtan eenyu tirkachuuf boru eenyu sodaatamuuf boru eenyu abdattani gaafii kiyya eenyu abdattu boruun arrabar yoo akkanallee ta'ee jiru waraana shaneen hin jira jiru akkana soo ta'e jaan shanee jira jiru asiin akkanas ta'e jiru abaawoon seena jiru. Ani kuni naaf boonicha maaliifini yoo isaan qabaatan sodaatamtan sodaa qabdan har'a garuu har'a yoo isaanis kuffisuudhaaf guruppii hitanii TikTok irraa iyyitan maqaa isaanii xireessuuf maqaa isaanii busheessuuf isaanis ummanni kunis kan dhumaa jiru haati ta'e abbaa ilmi kee waraana keessa jira fidiyaniit kan ajjeesaa jiran isaanis ummata kootan bilisa baasganitti dhumaa jiran tokko kan walii naa jiru hin jiru amma lafarra xaragamuuf deemna kana maal gochuu qabna akkamitti dhaabuu qabna. Akkamitti dubbachuu qabna akkamitti gargaaruu qabna akkamitti wal qabachuu qabna irratti mari'adhaa waa'ee abii waa'ee mililik waa'ee shimallis nu ilaallatu kan nu ilaallatu ummata keenya kan dhumaa jiru qofa akkamitti waraana keenya jabeeffannu waraanni keenya bardiroonni ittiin binne nuti abii irraa fuune barfaannoon akka waraana adda bilisummaa Oromootitti injifannoon hin fudhanne bar waraana amaartotaatuma biyya alaa keessaa kana itti bite faannootti Oromoon garuu ijoolleen Oromoo waboon injifannoo isaaniitii waraana hiikkatan malee Oromoon tokko diroonii yookiin xiyyiitii takka bitee ittiin kennine. Garuu akka waan xiyyiitii yookiin diroonii itti binneetti nuka isaan arrabsu nuka isaan birrii yaani dirahama 15-30 akkas gaafa itti ergine isumatu bakka diroonii fixe Oromoo salaalee dhaqee fixe isaan diroonii qaban gaafa waraana adda bilisummaa Oromoo achi dhaabbate ufanitti diroonii isaan hin argatanii uummatti roobsanii fitan isaanii sababa isaaniititti. Isaan sodaa jara kanaa osoo hin taane sodaa uummata isaaniitiif bakka rakkoo sana dhaqanii gaafa isaan achitti argan isaan fixuudhaaf dirooniidhaan uummata nagaa fixan kanarratti laala xiinxalaati haasaa yoo haasoftan yoo dubbattan xiinxalaati wanti kun maaliif deema eessa jirra maal gochuu qabna jaa kanaafuu ani kanuman jaa amma akkamittiin akka uummata kana gargaarru akkamittiin akka uummata kana bira dhaabannu akkamittiin akka nama kana imimmaan irraa haqnu karaan nu baname akkuma abashoonni fi kunoo amaartonni